Nagaan isiniif haa ta'u kabajamoof jaalatamoo kan taatanii Elsaatuu jalatti kan argamtan maamiltoota koo haaraa gara Elsaatuubitti kan dhuftan akkasumas immoo maamiltoota koo kan taatan akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti baga nagaa jiraattan baga nagaa walitti deebin baga ammoo bara haarayaanis baatan isiniin jechuun barbaada egaa har'a jala bultii waggaa haarayaa kanatti ilaalchiseetini isin fayyada yookiin ammoo anitti fayyadameetin jira isin fayyada waan jedhu tokko isiniif qabadhee dhufeera. Barri haarofni bara ulfinaa, bara guddinaa, bara badhaadhinaa, bara nagaa biyya keenyaaf maatii koof hunduma keenyaaf Waaqayyo nuuf haa taasisu. Egaa bara dhufutti ammoo waan gaarii hawwuudhaan waan hamaa dhiisuudhaan yoo ammoo simanneetin jenne bareeda jedheetini egaa kan isiniin jechuun barbaada. በገጨተኒ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ተሻገራችሁ ልላችሁ ወዳለው እጋ ኦቶ ገራ ያደኮት እንጨን ትቆፋሩ ተክ እስኒ አፈሩ Egaa galata isiniif haa ta'u barri dhufu bara galata bara faarfannaa bara waan keessa itti qabatan bara wanta yaaddanamu itti guuttattan isiniif haa ta'u jetti Elsaantu asumaan hawwii koo isiniif dabarsu hin barbaada gara ammoo yaada dhufetti darbuun duratti warri haaraa dhuftan like gochuu share gochuu akkasumas immoo dhaggeeffattanii duwwaan bayna koomentii jalatti naaf barreessa barri fuuldura keessan jiru maal nu qofan afuufan akka shittoo kana ammoo urgaayaa namoonni baay'een TikTok kanarra shittoo kan godham isan urgaayaa isinillee akka kana egaa obboloonni koo baay'een hin beektanii guchii dibadhaashi tole egaa faa jettaniif egaa tole obboloota koo gara yaada dhufeetti nan seenaa egaa bara haarawaan baga ittiin nu ga'isiniin jedha bara haaraa kanatti obboleettii koo obboleessa koo maal yaaddeetta yookiin ammoo karoora akkamii qabatteetta ilmi namaa jireenya ofii jiraatu keessatti karoora qabaa kaayyoo qabaa wanta gochuuf qabaa galma qabaa egaa kun jechuun nama ammoo karoora baafatu nama karoora baafannitu hin taane nama karoora baafatu biyya ormaa jirta keessaanuu ergaan kuni biyya ormaa obboloota jirruuf biyya arabaa keessa warra jirtan awuroopaas warra jirtan ameerikaas warra jirtan eessas jiraadha biyya jechuun zeegaa lammaffaa taatee jiraata eessallee jiraata zeeginnati sii kennanii lammii biyya sanis taatu ati ammoo lammii lammaffaati malee tokkoffaa miti orijinaalii Itiyoophiyaawiidhaati kanaaf gaafa biyya baatu kaayyoof karoora wayii qabda garuu gaafa biyya ambaasii enteetiin jette kaayyoo kan keessan dagatteettamoo galmaan baafteetiin jirta yookiin ammoo kaayyoon kan keessuni galmaan sii dhayaatiin jira galmaan sii ba'aatiin jira egaa kanarratti ani akkanaaf galetti yookiin akka hubadhetti maal gochuu qabna kana booddee barri darbeera ka darbe dhiisa ka darbe nama isin hamaa godhes dhiisa yaada hamas dhiisa kan darbeera wanta isin jalaa badellee dhiisa maaliif seetan oromoon akkas jedha bisaan darbee waraaban kan dhufu malee ka darbee waraabda wanti darbu darbeetiin jira homaa gochuu hin dandeettu kanaaf arrarraa jalqabiiti obboleetti wanta isin jedhu tokko waggaa keessatti waan meeqa barbaada yookiin ammoo waan maal hojjechuu barbaada duraan dursiteetiin teettee yaaduu pilaanii baafachuu ka pilaan goote kana
ji'a meeqa keessatti waan kana godha ji'a kana keessatti kana godha ji'a kana keessatti kana godha ji'a kana keessatti kana godha jechaatini addaan qoqqooduudhaan silgala addaan qoqqooduudhaan waan baateef san yookiin ammoo galmaan bara kana hojjadhe kana ta'eetiin jira waan yaade keessaa wanti kun galmaaf naaf ba'eera jetteetini tokkoffaa jireenya keetiifis yookiin ammoo waan gaarii argachuuf yookiin waan yaadde san karoorfatteetini addeen ba'uudhaaf bara keetiif humna keetiif waan hundumaafuu ilmi namaa yaada malee wanti fakkeenyaaf waan tokko sinin jira wanti ho'i dingata dhufee waan tokko baaftanii kaatanii gaabbii keessa galtan kana akka hin taane gaafa ammoo waan wayii karoorsitaniitiin jirtan karoora keessa yoo jiraattaniitiin jettanii wanti barbaade dhufeenna no kanaaf godheera hin godhu jettan hin ta'u jettaniitiin ofirraa block gochuu dandeettan garuu nama karoora hin qabne yoo taateetiin jette maal ayi rakkoo maaltu jira ji'ana hojjee ji'a dhufus ammoo hojja jedhaatini oduu ji'ana jennu waggaan nutti ga'a waggaan kun nutti ga'a utuumaan hojjetini obboloonni keenya egaa baay'een gara biyyatti galaniitiin jedhani maal keessa akka jiran hundi keenya hin beekna rakkina keessa jiru maatiin kaleessa ati gargaarte baay'ee obboloota ko asirratti wanti isin jedhu maatii keessanii persentii gargaartanii tokko yaada fakkeenyaaf obboleessa kan keen barsiifta yookiin obboleetti keen barsiifta isii barsiiftee isheen maal qabatti boru hojii qabatti atammoo duddikee kaleenkee wanta garagaraa dhibee garagaraa rabuuta gaafa ati ammoo biyya kanaa galteetini ebaluu kiyya jetteetiin jette akkan ofirra garagalee namni ilaalu hin jiru hin seen arra yookiin waan birrii harkaa qabduuf waan qabeenya akkamiti qabeenya qilleensaa ka lafan geenne jechuudha wanti wayyootti karoorsite hiddattiin goone lafan geenne kanaaf maal godhu adda sirraa akkuma saamunaa mul'icii argitan sirraa fuudhaniitiin gaafa kaan isaan dhimma ofii yookiin ila inni zanaa jedha isheen zanaa jedha maatiin kan kee waan gaarii keessa gootee kaate ati garuu duwwaa ta'uu qabdu bafasuun maaf isiniif fakkaate maatii yoo hin gargaara jetteetiin jette boolliin guutuu politiku hin guutuu hin danda'u gonkumaa hin dandeettu kanaafuu jireenya ofii jiraataniiran isaan ati amma jireenya kan kee jiraachuu qabdu umriin kee dhaabbataa hin jiru ati akka shaamaa ammoo buba'aatiin jirta kana beeki barnoota kee dhiiftee yookiin ammoo gaa'ila ka qabdu gaa'ila kee dhiiftee yookiin ammoo barachuu ka qabdu barnoota kan kee addaan kuttee gaa'ila qabachuu ka qabdu gaa'ila kan kee utuun qabatini gola ormaatitti gubachaa yookiin ammoo dhiphachaa rakkachaa hojjechaa ka'atini ka hojjette kana fuutee kaatete ebaluu kiyyaa yoo jetteetiin jette guma takka faayidaan qabaattu yookiin ammoo ilame nama gammachiisoo jette namni yoomuu sittiin gammadu adda nyaatee burusi waakkata aratmata ugamaan isiniin jedha namni arra nyaatee kee isuma indoom waan takka isinii himu kama ati kenniteen kaaffee taa'ee dhugaa kaa akkam nagaa namni yoos jedhanii arra obboleettitii baluutaa dhaganna dhiiseetiin isiin garuu akka midhaan hin beekan garuu maan godha ofii isaa godhaattaa ati isaa godhaattaa inni hin beekan achuun jirti minaalbaata baay'ee wayi yoo isin asii qarshii argitan isin asitti waa warqii uffattaniitan isaanitti fakkaata jireenya artifishaalii yookiin ammoo footoof kaasaa itti ergitanii wanta ammoo keessa jirtanii waan bakka maal isiniin jedha isaaniif wanta xiqqoo godhaa of biratti waan ammoo kuufattan isaanitti fakkaata namni biyya keenya yeroo waan wayii yoo itti himtu hin galuuf daddafee dhiifama kana yoo jedheetiin dhugama isiniin jedhaa hin galuuf waan wayii yoo amma namoonni biyya ormaa jiran biyya kamiyyoo jiranii waan wayii itti himtu daddafanii hubatan namaan hubatan namni biyyaa kun kanaaf isiniin jedha yaa obboleettitiyya eessaa akka ammoo kaatee beektaa eessa akka jirtu beekta hiree amma ati keessa jirtu kana obboleettiin tante obboleessi kan kee namni baay'een barbaade hireen arganni keessa jirtu kanaaf yeroo qabdutti bara qabdutti fayyaa qabdutti waaqayyo fayyaa sii kennee bara sii kennee hujii sii kennee itti qoosuun qabdu ilamee an akka kootta akka eelsatti waggaa keessa ji'oota meeqatu jira ji'oota 12tu jira 12 jiru kana barbaadu bakka 3tti
barbaaddu bakka afuritti hiriiti maal goota bakka afuritti yoo hirte ji'a 3 keessa wanta akkanaa hojjedha ji'a 6 keessa wanta haganaa hojjedha ji'a 9 keessa wanta haganaa hojjedha ji'a 12 keessa wanta haganaa hojjedha Aagumee amma dhufte tana ammoo waan hojjette sanii milkooftee kan hin milkoofnes yaa Rabbi yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u kana yaadee ture kana ammoo karoorseetiin ture kana na gargaarte galatoomi jennee uumaa keenya yerootti galateeffanna biyaansi wanta afurii karoorsitee 3 yoo ammoo galmaan geesse ati dhugumaanii maalidha carra qabeettiidha yookiin carra qabeessadha wanta 3 yaaddee ji'a afuriin jechuun wanta 3 yoo galmaan geesse waaw umurii kan keetitti duun taphateen fayyaa keetitti duun taphateen yeroodhaan waan godhachuu qabdu godhachuu qabda ati beeka nama kamiyyuu barachuu qabda ati akka nama kamiyyuu bulii godhachuu qabda ati akka nama kamiyyuu nama yaaduu danda'u nama hennaa mara ammoo namni si ergatuu miti kan ammoo yaaduu qabna obboloota ko dhugamaan isin jedha kan ammoo waaltu na jechisiise kana nama wayii seenaa isaa dhagee baay'ee garaana nyaate mana tokko keessa waggaa 20 ol jiraatteetiin jirta amma as bakka hin jiru kanatti wanta akka tanan qabdu obboleessatti fuutee barsiiftee obboleeyyan heerumanii mana godhatanii wanti hin godhanne jiru dhiyenna kana ammoo hin galaa jette obboleessa bilbiltee galuuf ta'an amma dadhabe nan maal godhuu galta maal goota jedheen kana booda maal goota obboleetti ufiitiin jedhaara isheen nama ammoo dillaati amma nama guddaa taateetiin jirti hin boottu akka malee bootti riyyaan koo achi jirti ishee wajjin baay'ee tokko nagaddisi ilamee jedha xiqqoo mooyii hin gala jedhee baajaajii wayii naa bitennaan sanoo obboleessi bitee ilma ofiitii kenna ka ishee itti obboleessi kumbee ka isheen itti fuutee ilmi isaa ga'eetiin baajaajii oofaatiin jira ati hoo asitti madaamii baajaajii taateetiin jirta sinitti maatiin jira dhugamaan isinin jedha obboloota ufittiin taphatina yoo amata ba'aalii irratti ayyaana irratti xiqqoo ergaa kaan ofii kan kee uf laali utuu hadha fayyaa galtee fayyaa dhabdee mana yaalaa sin fidaniif soofama ati bittee irra taa'aniitiin akka ati diranteenne namoota barbaadu maatii barbaadu akkas maatii akka ani hin beeku dhugamaan yookiin mana ati ijaarte keessa taa'anii kan keetii miti obboloota meeqatu jira ijaaraniitiin kan abbaan waakkatu kan firri waakkatu kanaafi uf ilaalaa obboloota ko uf ilaalaa bara keessanitti hin taphatina ay ji'a kana hojjedheera ji'a kan akkana godhe ji'a kan akkana godhe of birattis ammoo wanta goonu hundumaa kaayyoodhaan karooradhaan gochuu qabna umuriin nuuf kenname lafa kanarratti gabaabaadha umurii nuuf kenname kanarratti waan gaarii hojjannee uf kenna fayyannee fakkeenyaaf nama 10 yoo ka gargaartu uma tokko bu'aan gaaf gin ufii tantee dhaabbattee wanta tokko hojjette uf jalatti nama qacarte rakkataa yoo gargaarte ka waan illee jaallatu kana obboleetti ko hin gowwoomin obboleessa ko an kanuma isiniin jechuu barbaada seenaa baay'eetu jira biyya alaa kana keessa dhugamaan isiniin jedha namoota baay'eetu miidhaa qabu namoota baay'eetu miidhamaatiin eenyullee isiniin jedha macam kamaatii taa'u jira eenyullee beektanii uf ilaala namni qaroon uf laala fayyaa kan kee laali jireenya kee laali umurii kan kee laali beektee ka'iitii dhaqiitii ufii keetii dhufanii yoo ati qabaatte beekte yoo ati qabaatte elsiisiin jedhanii maqaa koo waamaara biraaneesiin jedhanii ebalu maqaa keessan galchaa si kabajan gaafata ammoo galtee jette makiinaa bituuf taata maali akkas ta'uuf taata ofii gargaaraa turte maal bituuf taata maal godhuuf taata harkaa si haxaayanii ammas ammoo sirraa barbaadan ji'aan biyya alaa yoo jiraatte qarshii akka ammoo wannaan oomishamu
dhiiga kan kee akkas xururratteetiin fuuta malee. Kanaaf obboloota koo waggaan tokko salphaa miti. Waggaa tokko keessa yoo keette yoo amma waa hojju kana karoora itti baafteetiin jette dhugamaan waan baay'een hojjetta. Hin hojjetta. Yoo ammoo cadhifteetuma ka ji'a lamaa ebaluu ergite ka ji'a lamaa akkas goote kaan ammoo yoo gooteetiin jette homattuun ooltu boru ammoo deebiteen boota namni tadha gargaarsa si waliin hin boo'u boru si waliin dhaabbatee akkana naaf gooteetti hin jedhu ayi jedheetini kan biraa wajjiin ammoo si hamata kan ammoo hubadhu. Egaa kana isiniin jechuu barbaade obboloota koo kiyya kana waggaa keessatti arrarra amma yeroo dhageettu wanna 4 yookiin wanna 3 karooras kana baafadhaati bakka kana booda hagadhaa maatii koo gargaaree hagadhaa fira gargaaree hagadhaa namaaf jiraadheera amma ofiif jiraadha amma ammoo of jijjiiruu qaba. Namni yoo of jijjiire of yoo jijjiirte deebitee nuun jijjiirta maatii kee jijjiirta maatii irraa aansoo inni jijjiirta biyya kee jijjiirta. Namni yoo of hin jijjiirre waan tokko gochuu hin danda'u. Kanaafu of ilaalaa isiniin jechuu barbaada. Yeroo kennatti bara kennatti wanta nuuf kennametti haa fayyadamnu isiniin jechuu barbaada. Egaa kun dhaamsa Elsii Tuubiidha. Isin fayyada jedheetiin abdiin qaba. Waan na dhageeffattaniif galatoomaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinuuf bye bye. Faa jedha. Egaa waan qabdanitti faa jedha. Hiika abbaatu. Namoonni isin ergitaniif isin caalaa uffatu jiran. Namoonni isin gargaartanii maarkaa uffata ammoo salbaaji uffata hin deemini uffadhu nyaadhu waan kan kee kaayadhu humna keetiin hojjetaadha. Of ilaali obboleetti koo hin gowwoomin fudhadhu kana beektee namni viidiyoo kana waggaa dhalle anini waggaa kana fedha waaqayyo yoo ta'eetiin jedhe kana jedheetiin waan sana waaqayyo na gargaara bara dhufu ammoo waan biraa qada yookiin waan biraa yaada. Kanaaf obboloota koo akkasitti jireenya keenya geggeeffannu caalaa ammoo maal haa goonu isa caalaa 10 keessaa tokko ka waaqaati karaa kamittu amantaa kamittu waan ammoo waaqayyo jaallatu haa goonu. Nama hujee fiigee akka barbaadetti hujuu danda'u haa gargaaru rakkataa haa gargaaru wantoota ammoo waaqayyo jaallatu haa goonu isiniin jechuu barbaada. Naaf galatoomaa waan na dhageettaniif galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti bye bye.